Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel DR.Nafiyaad Getuu official yeroodha yerootti mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa bilisaan kan itti argatanidha. Dhimmoota fayyaa garaa garaa irratti waliin kaafnee haasa'an turuun keenya ni beekama. Yeroodha yerootti maamiltoota haaraa hedduu argachaa jirra. Galatoomaa isiniin jenna. Waliin taanee waliif jirra jechuun barbaada. Odeeffannoo fayyaa amma danda'ee beekumsa xiqqoo qabu kan isin biraan ga'uudhaaf duubatti hin deebi'u. Kanaaf guyyaa sagantaa keenya guyyaa irraatinis odeeffannoo fayyaa haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Gaaffii namoota baay'eetiin yeroo baay'ee gaaffii namoonni baay'ee gaafatan bifa barumsaatiin hin deebisa. Asirratti maallaa sagantaa keenya guyyaa irraa kan walii ilaallu araada walqunnamtii saalaan qabamu yookiin immoo fiilmii yookiin viidiyoo saalqunnamtii ilaaluun miidhaa akkamii fayyaa namarraan geessisuu danda'a? Namni araada isaa qabu mallattoo akkamii agarsiisa? Gara fuulduraatti fayyaa keenya irratti fayyaa walqunnamtii saalaa irratti miidhaa akkamii geessisuu danda'a kan jedhu isinitti himuun barbaada. Hanga xumura sagantaa keenyatti wajjin tura. Garuu jalqaba namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan tariitii ilaalaa bakka subscribe jettu ilaala. Subscribe hin goone yoo ta'e subscribe gochuudhaan maamila taasisanii jenna. Yeroo barbaadanitti viidiyoo gosa garaa garaa kan YouTube channel kana irratti gadhiifame ilaaluu dandeessu. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenya har'a kan ilaallu akkuma beekamu yerootti miidiyaan hawaasummaa keessumaati marsariitiin garaa garaa babal'achaa dhufe addunyaan gama digitalaayis ta'aa dhufte kana keessatti namoonni baay'een soorsii information yookiin immoo wantoota garaa garaas ta'u bilbila isaanii yookiin karaa bilbila isaanii yookiin karaa kompiitara isaanii argachuu danda'u jechuudha. Odeeffannoo gaariis ta'ee akkuma argatanii odeeffannoowwan garaa garaa odeeffannoo gara biraatti nama oofan garaa garaas argachuu danda'u jechuudha. Akka sagantaa keenya irratti kan ilaallu kanan barbaade keessumaa fiilmii yookiin viidiyoo saalqunnamtii. Akkuma beekamu viidiyoowwan saalqunnamtii weebsaayitoota yookiin immoo marsariitii garaa garaa akkasumas immoo kallattii garaa garaatti faca'anii jiru. Gama Facebookiidhaan Facebookiin illee yeroo baay'ee wantoota akkasii hin adaba yeroo baay'ee community standard kan jedhamu garuu marsariitonni tokko tokko yookiin immoo weebsaayitoonni tokko tokko irratti wantoonni kun yeroo inni argamu argina jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een namoota hedduudha miliyoona hedduudhaan lakkaa'amanii fiilmii saalqunnamtii keessumaatii kan weebsaayitii garaa garaatti gadhiifama yeroo isaan daawunlood godhanii yookiin immoo akkasumas immoo yeroo isaatti namarraa dabarfatanii akkasumas immoo yeroo isaatti ilaalan argaa jira jechuudha. Kun miidhaa akkamii geessisaa? Akkamitti immoo keessaa ba'uun danda'ama? Booda gaafa gaa'ela dhaabbatan yookiin immoo gaa'ela keessattis ta'uu danda'a yookiin immoo jireenya irrattis ta'uu danda'a. Sammuu isaa irrattis fayyaa qaama isaa irratti miidhaa yookiin fayyaa qaama ishee irratti miidhaa akkamii geessa kan jedhu wal ilaala jechuudha. Egaa qorannoon tokko biyya Xaaliyaan keessatti godhamee ture. Qorannoowwan godhame kan agarsiisu dargaggoota keessumaa dargaggoota keessaa namoota 100 keessaa namoonni 70 jechuun parsantii 70 salphaa miti. Fiilmii saalqunnamtii kana ilaalu jedha. Yookiin viidiyoo saalqunnamtii kana ilaalu jedha. Hubadhaa. 100 keessaa 70 jechuudha. Kan isin dhibu qorannoo garaa garaa godhamaniiru. Baay'een isaanii akka mirkaneessatti namoonni fiilmii yookiin immoo viidiyoo saalqunnamtii kan ilaalanii tokkoffaa fedhiin isaan saalqunnamtiidhaaf qaban normaal riilii tarii booda yeroo gaa'ela dhaabbatanis fedhiin isaanii baay'ee irra ta'edha. Yookiin namoota kan irra kompeer goone yeroo ilaallu fedhiin isaanii baay'ee irra ta'edha. Kun immoo dhiibbaa akkamii irraan geessisuu danda'a? Kana duwwaa miti. Kan isin dhibu tarii hiriyaa isaanii yookiin immoo gaa'ela dhaabbatan yookiin immoo abbaa manaa fi haadha manaa keessatti illee fedhii isaanii keessatti ajjeesa. Qaamni isaanii illee dhiirota keessumaa ka'uu dhiisuu danda'a. Yookiin kan dubartootaa illee dubartoonni illee yommuu kana fedhii dhabu jechuudha. Maal godhu fedhii isaanii kana kakaasuudhaa fi fiilmii sana yoo ilaalan malee fedhiin isaanii ittiin ka'u jechuudha namoota tokko tokko. Ifaadha jedhee yaada. Kanaaf fedhii walqunnamtii saalaa irrannaa immoo akkuma beekamu gaa'ela keessatti rakkoo guddaa uumuu danda'a. Waliigaltee dhabuu, hariiroo dhabuu ta'uu danda'a, wal shakkuu ta'uu danda'a, bakkee faa ilaaluu ta'uu danda'a. Kun jira jechuudha. Ammas qorannoon tokko tokko akka jedhetti fiilmii walqunnamtii saalaa kakaasu ilaaluun sammuu keenya keessatti akkina haaraa uuma jechuudha. Wanta haaraa uuma. Paatarnii wayii sammuu keenya keessatti uuma jechuudha. Kun immoo amaleeffachuun immoo yookiin immoo yommuu araada namatti taa'uuf immoo humna guddaa itti godhaa deema jechuudha akkina kanatti. Inni galeera. Kanaaf sammuu keenya irratti dippeend akka ta'u araada jechuudha. Araada taa'aa dhufaa jechuudha. Miidhaa garaa garaa miidhaa hawaasummaa namarraan geessuu danda'a. Even namarraa adda of baasuu danda'a.
even sammuu namaa irratti illee miidhaa guddaa uumuu danda'a jechuudha.